osoo kaayiroo jiraadhe akka aan si fuudhu beektaa garuu wallaahi billahi. Kana sama ግልጽ ነው የምነግርሽ። ግልጽ ሲንጀራ በር ግልጽ ኦሮሚን ፈጅሩ አፋን ኦሮሞት Kala sama fagoo jirta wal fuudhuun kennaa hafe jechuudha dhaan bilaashe ciccitee addabaganeera jessi kan osoo kaayiroo jiraadhe yoo tana ilma takka nama sira argadheera sattira cibiyyeen mun oolenne duroom ani hiriyaa qabu bar hiriyaa dhiiraa kanneen baay'isu ani hiriyaan kiyya fira kiyya mucaa isuma kiyyaa tokko hin jira obboleessi kiyya hin jira never only hojii siraa bilaashe xamma kana hunda tarsa'ee kiiloo kana hunda kaatee bar waa wal fuudhaa waan jechuun Gonna jira jiru saya haasa'ee bara nama kalaas fagoo jirra addaan hafna jechuu. yaa look an kiiloo namni ajajuu fi mitaan gilsi san sitti maa jira wanna qalbiin xiyya feetu sitti maa jira silaa yoo tana buchullaa akka itti kana ijoollee lama argadheeran bomboone lijmaan abbaayye chuu chicha bazala haraada kuni gabbaasha halkan manaa ci saltatta beeta Dhugaa sini jira Facebooknya, dhugaa Rabbi jaalan. Antu kecoon sobu. Mucayyoo bultiif taatu habibi halalee argine fuudurra intala kana jirtu taragaaggaate. Tayaadan wanna hunda beektu. Ani baxaan yookaan as fidee yookaan achina fidee wal fuune min chigiraale. Chukre lo maari. Naasas. Jiruu kennaa xaaxaamna sani ala. Xaafaa caargennaan rool. Mi'eessine. Waan gaariidha. Ammallee wanni an jibbu maali beektee? Dhiira tokkotu jira kan dura jireenya isaa quban qabne gaafa waa akkana keessummaa arge nama arge lafa akka argitee na arga. Yaa hin jire. Akkasis millee naaf hin ta'u. Okay, waasa akkasii gaafadhaan fakkeenya waan. Amma osoo tokkichoo eenyu akka ta'e ibsu hin jenne mee maal jettee ibsa? Haga argitetti guyyaa takka lamallee taatu in TikTok kanarratti. Ati waggaa meeqa bakkee waggaa sun akkuma si dhibde na dhibde. Allaalam. Tokkichoo nama walumaa galatti tokkichoo akkasi argutti. Okay. Nama gaariidha. Nama hin qamaane. Nama tokko jechuun dirqama waliin ciisuu yookaan waliin nyaachuu yookaan waliin ooluu sin barbaachisu. Akkasumas eenyu akka inni ta'e ni barta. Dhibba keessaa paartantii 30 illee ta'u. Bibi akkana ilaaltee argitu nama gaarii nama amala qabeessa lammaffaa immoo nama kabaju nama takka fooluudhaaf jedhee namni waan badaa hedduutu irraa bayaa gastii gubbaa seenee dhimma gandaaf amantii gidduu galee waa hedduu haasayaa takka hawaasii waa gastii gubbaa deddeemtee lallabdullee sin argine waa lallaaxxullee sin argine bakka dhiiraa areeda hin qabne dhiira areeda hin qabne hin fedhu hin jenne areeda qabdaa miisin lubbuutu kishuu qaba. dhiira areeda hin qabne hin fedhu hin jenne warri mana kiyyaa kun masfartii kiyyan beeka. Kabbaadu kun riikardi godhanii gaati bara. Bara gaafa nama areeda hin qabne itti heerumee jedhee fidanii viidiyoo na jedhe poostatu fi bara. Innaa taadhaan. Wanni gaafa waa dubbadha sirraa sodaataa dubbadhummaan beektanii gaa'is waan aladha qoosaafillee haa ta'u akkanaafillee haa ta'u an dubbadhe gaafa an bakka tokko ga'e fidanii na jala kaayan. Inshaallah 2035 illee haa ta'u waan nama 25 keessa taa'ee dubbadhe fidanii na jala kaayan. Garuu haadha faatee dhagaye. Dhugaa rabbi. Anamma wanni an dhiirarraa barbaadu yoo jiraate tokkoffaa akkuma isin jedhe qabeenya danda'a kiyyaa miti. Qabeenyi danda'a kiyyaa miti. Inni ammoo hiyyummaa isaa caala wanni ani irraa jibbu dhiira tokko hin jiru kan harka kanarra yoo ciise borullee deebi'ee harkuma kanarra ciisu. Yaa kan galabbatan. Kan galabbatame jedhu bakka nama jireenyi ofiirra lixxitti jedheetiin jireenya ofiirra ciisu. Feetu qabeenya qabaattaa feetu qabeenya qabaachuu dhabdaa tattaafachuu. Fakkeenyaaf hadha yoo namni si gargaare yoo an hadha birrii 5,000 sii kennee jedhe birrii 5,000 hadha sii kenne sanaan maal godha jettee fokas gochuu qabdaa. Malee borullee harkuma namaa eegu iftaanillee harkuma namaa eegu iftaan achaantullee harkuma namaa eegu no way. Tigalee maaliif jennaan bakka hadda birrii 5,000 isin naa kennite 5,000 kanaanii
killee lukkuu biteetiin lafa kaa'uun qaba yookaan lukkuu biteetiin lafa kaa'uu qaba jettee yaaduu qabda. Eegalee tattaaffachuu jechuudha. Ani hiyyummaa isaa san caala wanni inni jibbu dhiira ofirra ciiftu abadan. Osoo ilmoo shanillee na dhalchee jiraadhe ilmoo ofirraa fuudheetumaan yaa biraa deema yaa balbala gabbaasa. Wallaahi. Yaa rakkoodha. Maali jennaan kaansarii sammuu si ta'a. Kaansarii dhiirri ofirra raftu kaansarii sammuu si taati sii galee. Hin barbaadu. An dubartii yoo an mataan kiyya amma abbaa manaa kiyya taa'ee eeggachuun fedhu. An dubartiidhaa miti. Taa'ee yeroo hundaa jechuun hin fedhu. Biyaansi waan soogiddaaf shunkurtii timaatimii mana keessatti dalaguun qaba. Haasuuqii wayii banadhee suuqii san keessa ooluu ta'uu. Gabaa wayii bakka wayii ooluu haa ta'u. Waan wayii dalaguu haa ta'u. Siigalee waan kabajaa kiyyallee hin buufne kabajaa isaallee hin buufne kabajaa maatii isaallee hin buufne. Bakka tattaaffachuu. Siigalaa miti taffaf jechuu. Malee abbaa manaa qaba jedhanii fidaniitiin dallarraan of darbanii waf jedhanii taa'an san I don't like. Barbaadu waan akkasii. Yaa namni kennan lama beekta haadha faate parsantii 100 keessa parsantii 60 suusan nyaanu beekta. Parsantii 60. Nama dhiira qumaara taphatu yoo waan qumaara taphatu taate anaan ati dhiira akkamiin feene haadha faate dhiira akkamitti heeruu hin barbaanne abadan. An tokkoffaa dhiira qumaara taphatu hin barbaadu. Qumaara akkamiin hin taphatan yeeshaayi. Qumaara jechuun mallaqa qabsiisee qumaara taphachuu. Yoo hadda 200 Itoophiyaa nyaate boru 500 Itoophiyaa nyaatamu. Kun jechuun bar mana keenya kana hunda jireenya keenya kana hunda ganaa gurguraa jechuudha beek. Okay tokko. Hadda yoo lukkuu gurguree qumaara hin taphate boru dhufee sangaa gurguraa iftaan dhufeetiin sima qabsiisa. Meeshaa mana keessaa gurguraa gaafa kaan ammoo mana iyyuu gurguree anuu alabbayyaa jechuudha. Dhiira qumaara taphattu hin barbaadu. Lammaffaa taree deebiin dhiira gabaabduun fedha. Abbaan manaa kiyya kan yeroo uffatee jedhe na biraa maqaan jiraa miti. Kan xiqqoosii akkanatti ilaalu argite malee. Giddeetaa. Barbaadu. Xiqqoosii anaa ol. Asirra onna caaluu qaba. Ammallee dhiira qacaacaan fedhu. Qacaacaa jechuun bar nyaatullee irraa mul'atu, nyaachiftuullee irraa mul'atu, uffatullee irraa mul'atu. Maqaa si nyaatu. Jalma kanaa kurkur jedha sii galuun hin fedhu. Qacaacaallee hin fedhu. Wanni an jibbu san. Taqamaa too. Fabiraa ammoo qama'u guyyaa hunda ija babaasuu miti kan qabamu jechuun haa qama'u rakkoon qabu mana keessatti nan afaa fi biran taa'anii qamaasisaa faani godhaanii rakkoon qabu. Garuu ammoo guyyama hunda as keessa guuratee yaadaan bichaa mana nu ijaaree makiinaa nu bitee sarratanya mana keessa naa qaxaree gizee miira san keessa bahe ammoo afaan lukkuu duute fakkeessee rafee no barbaadu akkasii. Beru bakka guyyaa hunda ham jedhaa buloo osoo hin taane torbaan keessatti harka takka torbaan keessatti harka lama no problem. Ani mirqaana miidiyaa kanarraa mirqaana gara laafoo malee kana kolfisiisu jiru. Gara laafoon bara guyyama takka fakkeenyaaf gaafuma xiqqoo waa itti tolanii waa argatee jedhee kaarootii kanaaf kana guuratee jedhe. Jimaata tare an sheekticha wayii bira ture hin beektaa sheekota bira ture jummaa ture beekte achuma osoo salaanee akkasaa balee yoo akkana jennu namni sila namichi ummaan kun eessoo jira sheekoon ila kolfanii bandaan akkana. Akkasii bara amma sun rakkoon qabu mirqaan akkasii sun ka torbaanii tarka lama sun rakkoon qabu aadi. Amma dhiira zaamaa baay'atuun fedhan dhiira hiriyyaa baay'atuun. Akkam zaamaa? Jechuun hiriyyaa baay'achuun ni jiraanti. Beeki hiriyyaan tokko kan wajjin dalagattee wajjin biizinasa kan kee wajjin ittiin guddatutu jira. Tokko ammoo kasi balleessitu jira. Kam jireenya kan keetu fusiif hin taane jira. Hiriyyaa yeroo ammaa sanuu keessattuu iyyuu. Hin jiru hiriyyaan keeriidha yoo nama takka yookaan lama taate malee. Kanachi raafe ammoo dhiirarraa wanni barbaadu guddaa yoo jiraatu dhiira bakka ofitti amantu self confidence. Yaa
Exactly. Yoo harbaadha jedhe waan harbaa jedhe san godhu. Bakka. Bakka koraa qana jedhee bakka kabajaa ofiin tunnetti, bakka kabajaa kiyyan tunnetti, bakka kabajaa maatii isaan tunnetti. Waan jedhe irratti nama du'uu fi waan jedhe nama godhu. Nama dhiira gisee timaatimiif guddee wal bakka nagayaan galte gisee jettu naan jedhanii akkana naan jedhanii duraa naan himanii. Ana duraa isiin takkasi jedhanii duraa osoo beeku sitti galee duraa osoo beeku si fuudhee akkasumaan jedhanii ata abbeeraa kiyyaa akkasumaan jettee abbeeraan kiyya tokko akkas jedhee edeelee kiyya tokko akkas jedhee duraa naan himanii duraa akkasumaan jedhanii duraa naan jedhanii mataa tortorsiti. Bana garaachi laa beektaa haadha faate?